Raadiyoo Simbirtuu. Tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa salgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebiste waaqa waliin nu dubbachi nagaaf kabajisiifa haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u handuule mirgaan haa galu. Kamisa waxabajjii 4 bara 2015 torbee nagaa walitti dhaabnee har'a deebinee akka wal agarru waadaa walii gallee akkuma gargar galletti sa'aatii keenya eegnee qophii simbirtuu qopheeffannee sin eegaa jirra. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya bakkaaf haala jirtanitti nagaan keenya kabaja dambalii qilleensarraan simbiraa ga'u jennaa nageenyi banaadha. Sagantaa keenya har'a akkuma innaa kaanii oduutiin tokko jennee eegalla. Itti aanee qophii qabnu ka imalaati. Qophiin imalaa keenya har'aa kan inni xiyyeeffatu waa'ee seenaa Itoophiyaa fi Oromoo irratti ta'a. Hayyuun Oromoo tokko hayyoonni Itoophiyaa keessaa ta'an Itoophiyaa alaati. Abbaa-baahiree akka madda tokkootti fudhatanii kan barreessaa bahan sun sirrii ta'uu dhiisuu ni malaa. Kan Abbaa-baahiree barreessaniiru jedhamu suniyyuu isaan barreessuu isaaniif ragaan hin jiru kan jedhu tokko qorannoo qabatanii as bahaniiru. Yuunivarsiitii London irraati. Isaan keessummaa keenyadha. Kutaa tokkoffaasaa har'aan waliin turuu haasaa. Sirboonni isin bohaarsanis qaamuma sagantaa keenyaati. Hanga xumuraatti yoo nu waliin turtan warraa hubattu yookaan itti bohaartu kan jedhu abdii qabna. Amma gara oduutti. Dabballoonnii fi humni tikaa godina dhiyaa Oromiyaa magaalaa Naqamteetti tumarra jiru. Dabballoonni bulchitoonnii fi humni tikaa godina Shawaa dhiyaa, Kibba Shawaa dhiyaa, Wallaggaa Bahaa, Wallaggaa dhiyaa, Qellem Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Naqamteetti kora tokko taa'aa jiru dhoksaatiin galma magaalaa Naqamtee keessatti kibxata darbirraa kaasanii akka maddi keenya jedhuutti mata duree isaan irratti mari'ataa jiranne filannoo ammaa kana irratti dargaggoonni maaliif nurratti duulanii keessattuu immoo dargaggoonnii fi koongireesiin federaala Oromoo waliin ta'anii akka dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo Oromiyaa keessatti himmoone duula guddaatu nurratti godhamee ture kun maaliifidha? Mormitoonni keessaaf alaa nurratti ijaaramanii jiru kan akkamitti keessa bahuu dandeenya? Kaayyoo misooma keenyaa waggaa 5 dhufu kana akkamittiin galmaa gahuu dandeenya? Amma kammoonni humnaani malee uummanni nuun filannee akka jedhu irratti xiyyeeffatanii akkaataa fincila biyya keessaa amma manneen barnootaatti deemaa jira jedhan dhaamsuun danda'amu irrattis falakaa jiru jedhama. Maddeen Simbirtuu Naqamtee akka jedhanitti dabballoonni an isaan jedhan ammas namoota caasaa keenyaa manneen barumsaa keessatti daranuu diriirsinee ijaaru humni waraanaa uffata siivilii uffatee uummata keessa bobba'u waraanni bilisummaa Oromoos bakkatti sochii godhaa jiru irratti tarkaanfii cimaan akka godhamu jechuudhaan yaada dhiyeessaniiru. Dabballoonni gurguddoo dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo fi warri saba biraarraa afaan Oromoo dhagaanis walgahii kanarratti qooda fudhataa turanii jedha maddi keenya kun. Gocha gara jabeenyaa mootummaan Itoophiyaa Oromoo irratti fudhataa jiru balaaleffachuudhaaf hiriirri guddaan tokko fuuldura mootummaa Ameerikaatti godhamuudhaaf waamichi dhiyaate. Hiriirri mormii kun kan inni godhamu waxabajjii 19 bara 2015 akka sa'aa Waashingtan DC'tti ganama sa'aatii 9 hanga waaree boodaa sa'aatii 1tti fuuldura White House fi fuuldura ministeera dantaa alaa yookaan State Departmentidha. Hiriirri kun kan qophaa'e qindoomina waldaa dargaggoota Oromoo Waashingtan DC fi naannoo ishee, waldaa dubartoota Oromoo guutuu addunyaa, waldaa hawaasa Oromoo Waashingtan DC fi naannoo isheetiinidha. Kaayyoon isaas Oromoon hidhamaa ajjeefamaa lafa isaanirraa buqqa'aa addatti immoo barattoota Oromoo irratti kan xiyyeeffate gochi sanyii duguuggaatti kan itti dhiyaatu dhoksaatiin mootummaan Itoophiyaa godhaa jiru kana addunyaatti saaxiluudha jedhame. Koreen qindeessituun waamicha baase keessatti bara 2014 keessa qofaa mootummaan Itoophiyaa saphichuurraa ba'ee barattoota Oromoo 70 caalan ajjeese kumootatti kan shallagaman immoo madeesse isaanidha jedha. Yeroo ammaa kanas yoo xiqqaate Oromoonni gara 45 caalan sababa mirga isaanii falmataniif qofa mana hidhaa Itoophiyaa keessatti hiraaraa jiru jedha. Kanaaf yakka Itoophiyaan dhoksaatiin kan Oromoo irratti raawwataa jirtu kana addunyaatti saaxiluudhaaf ilmaan Oromoo xiqqaa guddaan leellistoonni mirga dhala namaa fi kan qabsoo Oromoo deeggartan irratti akka qooda fudhatan jechuudhaan waamicha isaanii dabarsaniiru. Miseensi jilla adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeniyaa lama Naayiroobii keessatti Itoophiyaatiin ukkaanfamanii turan amma hiikamani.
Jaarsummaa Keeniyaatiin dubbiin araaraa adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeniyaa fi mootummaa Itoophiyaa jidduu osoo deemaa jirruuti amajjii 26 bara 2014 ture. Adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeniyaa bakka bu'anii dubbachuudhaaf kan deemanii qabaman. Obbo Sulub Ahimadi fi obbo Ali Hussein Itoophiyaatiin qara dabarfamanii malee eessatti akka hidhaa turan hin beekamu ture kan jedhe adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeniyaa. Ibsa waxabajjii 3 kaleessa baaseetiin amma hiikamuun isaanii araara eegaluudhaaf tarkaanfii gaariidha jedhe. Namoota kana lamaan gaafa waxabajjii 1 Itoophiyaan geessite daangaa mooyyalee irratti isaan gadhiiste. Amma Naayiroobii maatii isaanii waliin jiru jedhes. Dhiibbaa inni hawaasni addunyaa fi mootummaan Keeniyaa godhaniitiin hiikamanidha jedhe malee maalirratti walii galanii akka hiikaman ibsa kana keessatti hin eeramne. Hojii raawwachiiftuun adda waa'ee muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny dandeettii hoogganummaa hin qabaniittiin jedhani. Gamtaan hojjechiisuu mannaa walitti dhiyeenyaan hojii qoodaa jedhanii ceepha'anis. Qorannoo gaafa caamsaa 11 bara 2015 sa'aatii 15tiif godhame sanarratti miseensonni hojii raawwachiistuu adda waa'ee irratti argaman marti isaaniiyyuu muummicha ministeeraatiin duula kan itti ba'an fakkaata ture jedha maddi keenya. Isaan irraa kan hafe namni tokkollee kan obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyiitiif qabateeru hin argamne. Keessattuu immoo obbo Sibahat Naggaa, obbo Arkabee Uqubaayee fi obbo Asmallaash Waldasillaasee muummichi ministeeraa keenya amma dandeettii hin qabu tarkaanfii hin fudhatu walitti dhiyeenyaa fi wal beekumsaatiin hojii qooda jedhanii isaan ceephaa turan. Dubbii himaan adda waa'ee obbo Reedwaan Huseen immoo waan godhu keessatti nama hin hirmaachisu hoggaa ittiin jedhan miseensa dhaaba obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny akka ta'an Muferiyaat Kamaal immoo obbo Mallas Zeenaawii wayita lubbuudhaan turanitti sa'aatii 4 qofaa rafuu turanii obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny garuu hedduu nyaatanii sa'a dheeraa 7 rafuutti jedhanii qeeqani. Obbo Baadulaa Gammadaa, obbo Warqinee Gabayyoo, adda Asteer Maammoo, obbo Dammaqee Mokonnin, obbo Kaasaa Takilamaariyaam warri Somaaliyaa, warri Hararii, warri Kaanis harkatti qabaa oolan gaafa sana obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyitti. Karoora misoomaa keenyaa galmaan gahuudhaaf dandeettii si hanqata, uummata nu jibbisiisaa jirta kan jedhuu fi dhimmoota adda addaa irratti kaasanii. Waan kun amma ka'uun immoo filmaata isa amma kanaan booda obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny aangoo isaanii gadhiisuu ni malu kan jedhuuf akka ragaatti kaasu taajjabdoonni siyaasaa. Dhumarrattis US Ameerikaan humna waraana ishee Jibuutii keessaa akka baaftu jechuudhaan Chaayinaan gaafatte. Pirezidantiin Jibuutii Ismaa'eel Omar Gule Ameerikaan naannoo Obook qubsiiftee kan jiru waraana ishee akka buqqistu jechuudhaan ajaja gama ministeera dantaa alaa isaaniitiin Ameerikaatti ergani. Ministeerri alaa obbo Mohaammed Ali Yunusis waan kana Ameerikaa qaqqabsiisanii Ameerikaanis namaa fi meeshaalee ishee nan fe'adhaa jetteetti. Sababiin isaa immoo yeroo naannoo sana Chaayinaan qubattu gahuu isaatii jedhani Pireezidant Ismaa'eel Omar Gule. Buufanni waraanaa Ameerikaa Afriikoom jedhamu Jibuutii akka jiru beekamaadha. Afriikoom waggaatti lafa sanaaf doolaarii Ameerikaa miliyoona 63 kiraa kaffala. Carraa namoota 4,000 baneetu. Muddee dhufu pirezidantiin Chaayinaa fi pirezidantiin Jibuutii yeroo lafa sana Chaayinaadhaaf kennuudhaaf walii galan garuu bakkichi waggaatti doolaarii Ameerikaa biliyoona 100 kireeffama. Namoota 10,000f carraa bana jedhameetus eegama. Bara 2016 kaasee jedha maddi oduu keenya Indian Ocean Newsletteriin. Afrikaa bahaatti Chaayinaa, Raashiyaa fi Eertiraan gama tokko goranii US Ameerikaan immoo gama biraatiin anatu humnadha jechaa jiru. Dhaggeeffattoota keenya har'aaf oduun qopheeffanne kanumadha. Sirba kanaan gara qophii imalaatti.
Sana cheessiftee deessaan moraadhuma garbumaan joraadhuma garbumaan joraadhuma. Naakenda bareen kooti akkayyaan abbaa kooti irree qabsonneegaa dhugaa baddeenyaa guutaan mirga fiduufan fiigaa nan baasa gumaa dhiigaa nan baasa gumaa dhiigaa. Dubartiin hin geerartu kan koo baranaa raajaa safuu dagadee miti ajuujaan cimnaan maleet roorroo nammaan naan malee gomoon miidhamnaan malee gomoon miidhamnaan malee. Otoo tiksee gaarii qabaannee saree biyyaa tuulaa otoo maree qabaannee maree laggii qabaannee roorroon nu baasu biyyee. Konkolaan irraan gadeet duddatee baatirkanne baannee raam jechaa gadeet alagaadhaan sarbamneet rasaasaan ajjeefaneet millaachif soorataane keenya irratti miidhamneet dhugaadhaaf wareegamneet ammaatte kaa dubbittiin jabaatte kaa baarattiin haadha diinaatu koraa adeemeera ammaa lafaat teebba duwwaa naafa nyaaddeera amma midhaaniit marga duwwaa naafaat tumamee rakkaa bafaa lubbuu duwwaa naafa alagaa bitee kallee godhee nuufa. Walakkaarraan nan dhufa amboo gubbaan eegi finfinneen siinaa keenya illaan nu diina keenya. Walakkaarraan nan dhufa amboo gubbaan eegi finfinneen siinaa keenya illaan nu diina keenya. Saffataaniis kan keenya Illaan nu diina keenya sulultaanis kan keenya illaan nu diina keenya buraayyuunis kan keenya illaan nu diina keenya sandaafaanis kan keenya. illaan nu diina keenya. Koree irraan nan dhufa mattuu gubbaan eegi jimmaanis siinaa keenya illaan nu diina keenya. Wedelleerraan nan dhufa jimmaa gubbaan eegi wallisoo siinaa keenya illaan nu diina keenya. Koree irraan nan dhufa mattuu gubbaan eegi jimmaanis siinaa keenya illaan nu diina keenya. Koreerraan nan dhufa mattuu gubbaan eegi jimmaa nu siinaa keenya illaan nu diina keenya. Sololoo fi Boranaa Gujii Baaleen kan keenya Illaan nu biyya keenya. Karrayyuu Arsii Hararii Kamiseenis kan keenya Illaan nu biyya keenya. seenaa keenya balleessuuf karoora baafatanii Illaan nu biyya keenya. Adaamaa fa'aa fudhachuuf karaa nurraan baasanii Illaan nu biyya keenya. Sololoo fi Boranaa Gujii Arsii kan keenya Illaan nu biyya keenya. Karrayyuu fi Arsiinii Harariinis kan keenya Illaan nu biyya keenya. seenaa keenya balleessuuf karoora baafatanii Illaan nu biyya keenya. Adaamaa fa'aa fudhachuuf karaa nurraan baasanii. Dhaggeeffattoota keenyaa amma yeroon kan imalaati. Qophii imalaa har'aa kana keessatti keessummaa qabna. Keessummaan keenyi kun seenaa baratanii, seenaa barsiisanii, seenaa qorataa jiru. Seenaalee kanaan dura ammas borus Abbaa-baahiree madda godhatanii kan dhimma Oromoo fi Itoophiyaa irratti barreeffaman kan gaaffii keessa galchudha. Qorannoo inni godhaa jiru. Keessummaan keenyi kun Yuunivarsiitii Londanitti jechuudha. Beekanii isaa ta'u dogongoraan namoonni seenaa Itoophiyaa fi Oromoo irratti barreessaa turan hedduun isaanii keessattuu warri Itoophiyaa Abbaa-baahiree akka ragaatti kaafataa turan.
Abbaa-baahiree immoo kan isaan akka ragaatti dhiyeeffatan sana isaanumti barreessuu isaanii fi Abbaa-baahiree mataan isaanii barreessuu fi barreessuu dhiisuudhaaf ragaanuu hin jiru jedha keessummaan keenya kun. Wanta Abbaa-baahiree barreessuu fi barreessuu dhiisuuf ragaan hin jirre tokko immoo akka ragaatti akka wanta Abbaa-baahiree barreesseetti akka wanta inni jedheetti dhiyeeffachuun immoo yakkadhaa jedhallee keessummaan keenya kun. Marreen waliin tura. Tole keessummaa keenya eenyudha ittaanaan? Ani ittaanaa Habteen jedhama. Amma yeroo kanatti School of Oriental and African Studies, University of London, Department of History keessattanii PhD koo hojjetaa jira. Biyya Ingilizii keessatti jechuudha. Seenaa Oromoon qoradha. Biyyattuu eessa ture ittaanaan? Biyyatti akkuma kana seenaadhaan baradhee maastersii Yuunivarsiitii Finfinneetiin baradhee undergraduate immoo Yuunivarsiitii Haramaayyaattiin baradhee barnootuma seenaan barsiisaa ture. Kolleejii barsiisota Roobee waggaa 2 barsiiseera. Yuunivarsiitii Hawaasaa waggaa 1 barsiiseera. Yuunivarsiitii Adaamaa immoo waggaa 4 caalaa barsiiseera. Kanuman hojjetaa ture barsiisummaadhaa fi riisarchii ture hojiin koo garuu seenaadhuma irratti. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti waa dalagaa turte ka jedhu dhagayeera. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti PhDdhaan jalqabee ture. PhDdhuma nama hojjetaa ture kananii achitti jalqabee ture. Waggaa 3 caalaadhaan hojii fiildii riisarchii sanaaf hojjetaa ture. Dhumarratti waan hin taaneef nan dhiisee jechuudha. Kan taanetti booda deebina. Waldaa qorannoo Oromoo korasaa walakkaa waggaa irratti qorannoo tokko dhiyeessite. Qorannoon kee kun waa'ee Abbaa-baahiree odeessa. Mee waa'ee mata dureen qorannoo dhiyeessite kan maal jedhudha dhaggeeffattoota keenyaaf? Galatoome wanti dhiyeesse mata dureen isaa akka kana jedha. Oromoo Historiography, Ethiopianist Discourse and European Writers Calling Abbaa-baahiree's History of the Gaallaa into Question jedha. Wantichi maal jechuudha? Historiography jechuun seenaa barreeffama seenaa jechuudha. Haala itti seenaan Oromoo barreeffamaa ture. Falmii barreeffamni seenaa Itoophiyaa seenaa Oromoo wajjiniin qabuu fi yaada barreessitoota Awurooppaa. Kana sadan keessattanii dookumentii Abbaa-baahireedhaa waa'ee Oromoo irratti jaarraa 16ffaa keessa barreeffame jedhamee kanaan dura hundi namaatti fayyadamaa turanii gaafachuu barbaade. Sababiin isaa maa'inni dookumentiin kunii bara 1593 barreeffameedha kan jedhame. Garuu gaafanii kanarratti qorannoo geggeessu biyya Ingilizii keessaa original dokumentiidha jedhamee kan kaa'ame galagalchi dokumentii kanaa tokko jira. Galagalchi kun garuu originaalii miti. Iddoo garaagaraatii si'a meeqa kooppidii ta'e kan taa'edha. Haa ta'uuti waraqata kana arganne kan isaan jedhan isaanii yeroo itti bara Teewodiroosiin rukutuu dhaqanii Maqdallaatti lolli ka'ee Maqdallaa stoormii godhan sanadha kan isaan dookumentii kana argatanii fidanii kanaaf kaataloogii isaanii bara 1877 maxxanfame keessa jira jechuudha. Kan kanarraa hafee jaarraa 16ffaa keessumattuu bara 1593 barreeffame dookumentiin kun kan jedhu ammoo wana ragaa arguu hin dandeenyeen. Kanaan dura ragaadha jedhanii namooti kan kaasanii Huntingfordii fi Beekingham namooti jedhaman lamaanii macaafa isaan maxxansiisantu ture bara 1954 keessa dookumentii kana gara afaan Ingiliziitti hiikanii. Dubbannu dookumentiin kun afaan baay'eedhaan jira. Afaan Jarmaniitiin dura kan inni hiikame Gi'iziirraa. Kan Abbaa-baahiree sana kan Abbaa-baahiree originaalii Gi'iziidhaan barreeffame achirraa bara 1893 Jarmaniitti hiikame isa booddee afaan Faransaayitti hiikame. Qabiyyeen isaa maal jedha? Qabiyyeen isaa gaa'ii sekshiniitti baasanii warri hiikanii sekshinii gara 1920tti qoodaniiru. Garuu dookumentii originaalii akkuma argitanii sekshinii tokko iyyuu hin qabu. Qabiyyeen inni qabu maanni jalqaba gaafa jalqabu seenaa uummata badaatii fi uummata lola jaallatu kan dhiiga dheebotu saba gadheedhanii barreessa jedhee jalqaba. Haa ta'uuti achi keessatti wantoota baay'ee seenaa Oromoo barreessuuf nu fayyadan waan baay'eedha. Barreeffamee jira achi keessatti waa'ee gadaa kaaseeraa lolli Oromoon Abisiiniyaadhaa wajjiniin jaarraa 16ffaa keessa taa'isee lafoota inni irraa fudhatame deebisee qabate akkamittiin akka inni qabate keessumatti ergaa ijoon inni dabarsuu barbaadu dookumentiin sun maa'inni Abisiiniyaan maal waan taateefituu mo'amte yookaan immoo kaabi Itoophiyaadhaa harka Oromootti akkamittiin mo'amuu danda'e yeroo sanaa jedheetu waa'ee jabina Oromoo lafa kaa'eetu waa'ee laafina isaaniitiin sababa dhiyeessa.
Haa ta'uutii seenaa Oromoo barreessuuf odeeffannoon achi keessatti walitti qabaman baay'ee gatii qabu ammayyuu itti fayyadamuu itti fufnaa garuu gaaffiin jiru maanni eenyutu barreessee yoom barreeffame. Kun sababii inni gaafatamuu qabuu fi baranni barreeffame haala nuyi itti waan kana hiikkannu irratti nu gargaarsa nuuf kenna. Yennaa ragaa hin qabnu ta'e bara 1593 barreeffamuu isaa ragaa hin qabnu yoo ta'e erga ragaan hin jirre akkamittiinitu ragaan jira jedhanii akkasumatti waan namooti jedhanii fi akkamittiin dookumentii jaarraa 16ffaati jennee dubbachuu dandeenyaadha. Namoonni jaarraa 17ffaa keessa biyya sana dhaqanii dookumentii baay'ee ilaalan waraqata kana hin agarre. Namni jaarraa 18ffaa keessa dhaqe hin agarre. Jaarraa 19ffaa keessatu yeroo Teewodiroosiin loluu dhaqanii bara 1868 yeroo lola Maqdallaatti kan isaan arganii fidan. Erga kana ta'eeti akkamittiin dookumentiin kun ituu ragaan tokko iyyuu hin jiraatini tilmaama jechoonni isaa wal fakkaata jedhanii Huntingfordiif Beekingham waan isaan dubbataniif jechoonni Abbaan-baahiree fayyadamee fi jechoonni mishiinarii yeroo kaatolikii ta'e keessaa tokko Almeedaan fayyadame wal fakkaata. Kanaaf Almeedaan argee ture jedhanii tilmaamaan dubbatan. Jaarraa kam keessa deeme? Jaarraa 17ffaa keessa adeeme. Kanaaf inni argeera waan ta'eef dookumentiin kun sirriidha bara 1593 barreeffamee jedhu. Yaadi falmii kaasu kan biraan maanni dookumentii makanaa wajjin kan wal fakkaatu warrumti kaabaa manni sagadaa isaanii kan barreesse lafa jira. Dookumentiin kun taariik zagaallaa jedha. Dookumentiin kun akkuma dookumentii Abbaa-baahireedha odeeffannoo hedduu seenaa Oromootiif fayyadu of keessaa qaba. Dookumentii kana garuu namni xiyyeeffannaatti kennu hin jiru. Maaliif akka ta'e hin beekamu. Himamsa yookaan immoo afoola warra Amaaraa irratti hundaa'ee wanti dookumentiin sun dubbatu Oromoon jaarraa 16ffaa keessa giddugaleessa Shawaatii fi kaaba Itoophiyaa keessa akka inni ture argisiisa afoolli sun. Kana garuu abbaa kanaa jedhee namatti kaasu hin jiru. Maaliif inni kun gatame inni kun immoo maaliif baay'ee barbaachisaa ta'e kan jedhuun kanaa wajjiniin wal bukkee qabee kaase. Inni kan biraan maanni yaadi dookumentii Abbaa-baahiree keessatti dhiyaate yaada jaarraa 16ffaa keessa namni barreessuu danda'u miti. Yaada baay'ee sadarkaa olaanaadhaa fi barreeffamni akkasii jaarraa 19ffaa booddeedha kan inni mul'ate. Abbaa-baahiree namni jedhamu tureera akka inni ture ragaa baay'eetu jira. Abbaan-baahiree barreessuu isaatiif garuu ragaan tokko iyyuu hin jiru ammoona. Kanan gaafadheen erga ragaan hin jirreeti Abbaa-baahireetu barreesse bara 1593 barreeffame jennee maaliifitu fudhachuu dandeenye. Kanaafiyyuu Mee asirratti amma Almeedaan fa'aa bara deeman sana Abbaa-baahiree barreesse jedhaniitu akka ragaatti tuqatan. hin tunne. Hin tunne. Utuu isaan tuqanii illee odeeffannoo qabna ragaa qabna jechuudha. Bara sana dhaqanii dookumentii kana arganiiru taana waan gaafannuu hin qabnu. Argineerraa kanarraa argine waa'ee Oromoo jedhu jechuudha. Almeedaan garuu akka warri Abisiiniyaa jedhanitti jedha gaafa barreessu waa'ee Oromoo kana. Maqaa namaa tokko iyyuu hin dhoofne baahireerraan argadhe wanti inni jedhes tokko iyyuu hin jiru. Garuu maa inni keeyyata dhumaa lamaanii Almeedaan kitaaba isaa keessatti barreesse jechoota baahireen fayyadamee wajjin wal fakkaata jedhaniitu Beekingham fi Huntingford kanaaf Almeedaan argeeraa jedhan. Beekingham faas ijaanuun agarre isaanis jetteedhuma Almeedaatti fayyadaman malee jechuudha. Kan Almeedaa tilmaaman akkuma anammaa British Libraryidha ilaale isaanis British Library dhaqee dookumenticha ilaalanii kan Almeedaa ilaalani. Kan Abbaa-baahiree ilaalani. Kan Abbaa-baahiree ilaalaniitu kan Abbaa-baahiree ilaalaniitu dookumentichi jira yeroo har'as jira dookumentiin Abbaa-baahiree kan British Library lamatu jira vershinii lamatu jira tokko Veenaa jira tokko immoo British Library jira. Isa Veenaa an dhaqeen agarre takkaa dhaqeen beekani isa British Library garuu isa Beekingham fi Huntingford fayyadaman argeera ofii kooti. Isaan dookumentii sana fuudhanii ilaalaniitu jechoota inni fayyadame gi'izii beeku isaan waan ta'eef jechoota inni fayyadame isa Almeedaan fayyadame wajjin wal bukkee qabaniitu jechi isaa wal fakkaata waan ta'eef Almeedaanii arguutu rara argeeraa jedhanii tilmaama isaanii dubbatan. Tilmaamuma isaan dubbatan kanatu barreessitoonni seenaa Oromoos kan Itoophiyaas fudhatanii ka'anii ani immoo kana akkamitti kun ragaa ta'uu danda'a. Inni amma Ingilizii jiru kun waa'ee Abbaa-baahiree waa'ee Oromoo akkuma saboonni barreessitoonni seenaa Habashaa yookaan Imbaarii Itoophiyaa barreessan akkuma isaan kaanitti kaa'an inni kunis dhuguma. Dookumentichi isuma namni hundumtuu fayyadamudha. Inni sirriidha. Kanaaf waa'ee Oromoo ni barreeffame sirriidha kaa. Waa'ee Oromoo jechuun Abbaan-baahiree moo? Kan Abbaa-baahiree jedhe kun sirriidha kaa akka jirutti sin yoo Londanitti agartaniitu ta'e. Dookumentichi jiraachuun isaa sirriidha. Garuu dookumentichi jaarraa 16ffaa keessa barreeffame isa jedhuuf ragaan hin jiru.
Ragaan tokko iyyuu hin jiru. Abbaa-baahireetu barreesse kan jedhuufis ragaan hin jiru. Ragaan kenname tokko namoonni dookumentii gi'izii beekan kan isaan kennanii dookumentii mazmura Kiristoos jedhamu wajjin walitti qabatee jira. Dookumentiin kun fooliyoo tokkoffaa, fooliyoo lammaffaa, fooliyoo sadaffaa jedhuun kan Abbaa-baahireetiin inni irraa hafe mazmura Kiristoosidha. Orient 534 lakkoofsisaa British Libraryidha. Walitti maxxanfamee akka macaafaatti walii wajjiniin hojjetamee jira jechuudha. Kanaafi isa kana ilaalaniitu namoonni Beekingamii Fantingfoordi waa'ee Almeedaa wajjin wal bukkee qabanii macaafa Almeedaa wajjin wal bukkee qabaniitu waan kanaa Almeedaan argee ta'a jennaani warri isaan booddee dhufan barreessitoonni Beekingamii Fantingfoordiin booddee dhufan immoo isuma isaan jedhan dhaabbataniiru sirriidha Almeedaan argeera waan ta'eef dookumentiin kun kan jaarraa 16ffaa ta'edha. Kan dursu Almeedaa dursa maqaa Abbaa-baahiree dha'uu irratti. Hin dhoofnenni. Almeedaani jaarraa 17ffaa keessattuu dhufe mishiinarii kaatolikiiti. Inni maqaa Abbaa-baahiree dhoofne. Hin dhoofne. Namoonni garuu isatu argeeraa jedhan inni garuu an argeeran jenne. Kan inni jedhe maanni akkan warra Abisiiniyaa irraa dhagayetti jedha. Malee an dookumentii irraan argee yookaan immoo waan Abbaan-baahiree barreeffamee lafa kaa'e irraa namooti arganii natti himanillee hin jenne. Kan inni jedhe inni maanni akka warra Abisiiniyaa jedhanitti jedha. Kun immoo dookumentiin Abbaa-baahiree jaarraa 16ffaa keessa jiraachuu isaatiif ragaanuu ta'uu hin danda'u. Akka ittaanaan qorataa jirutti. Maqaa Abbaa-baahireetiin kan kitaabni hayyoonni warri Faranjiis haa ta'u warri Abashaa maqaadhaan Oromoo barreessan sun yoom barreeffame sitti fakkaata? Ani ofii kooti yaadan kennu qaba. Yaadi kun garuu yaada isa dhumaa miti. Sababiin isaa akkuma isaan ragaa hin qabne anillee jaarraa akkasii keessa barreeffame jechuudhaaf ragaa hin qabu. Garuu jaarraa 16ffaa keessa akka inni hin barreeffamne ragaatu jira. Akka inni jaarraa 16ffaa keessa barreeffameef garuu ragaan hin jiru. Kanaafiyyuu jaarraa 16ffaa keessa akka inni barreeffame ragaan erga hin jirreeti erga warri isa booddee dhufan hamma jaarraa 19ffaatti hin agarreeti dookumentiin kun tarii jaarraa 19ffaa keessa barreeffame ta'innaa yaada jedhuun dhiyeessaa jiran. Sababiin isaa jaarraa 19ffaan yeroo baay'ee barbaachisaadha. Hariiroo Abisiiniyaatii fi Oromoo gidduu jiru keessatti. Maaliif jalqaba gara jaarraa 19ffaa keessa Oromoonni kaaba Itoophiyaa keessa jiraatanii warri faamilii warra ishee yajjuu jedhamanii aangoo qabatanii turan. Aangoo qabatanii isa isaan jiran kana maqaa warra mootota sanyii Solomoon irraa dhufne jedhaniin bulchaa turanii aangoon inni sirriin garuu isaan harka tureera. Kanaafi bara sana keessa akkuma warra Zaaguwwee maqaa balleessanii warri kun aangoon namoota isaaniif hin taanedha jedhanii barreeffama barreessanii lallabanii warri luboota mana sagadaa ortodoksiidha namoota kana maqaa balleessaa turan biyya keessatti aangoon warra isaaniif ta'u miti aangoo irra taa'uun irra hin jiru biyya kana warra balleessanidha jedhaniitu lola irratti banaa turan barreeffamaan. Haaluma wal fakkaataadhaan muuxannoo akkasii qabu waan ta'eef jarri kun Oromoon lafa inni qabatee jiru kanarraa akka inni abbaa biyyaa hin taane akka inni biyya isaa keessatti keessummaa ta'uu fi meeshaa inni hin qabneen lola waan itti bananidha jedhee yaadaan meeshaa barreeffamaa Oromoon hin qabu yeroo sana barreeffama sabi keenya takkaa barreessee hin beeku isaan garuu barreeffama qabu waan barreeffama qabaniiftu warra Awurooppaatti waa'ee Oromoo nu dursanii himanii warra Awurooppaa immoo waan isaanirraa dhaga'anitu wal duraa duuba haasa'aa turan. Kanaafi lola akkuma meeshaadhaan lolanii barreeffamaanis lolli guddaan lolameera. Oromoonis yeroo dheeraadhaaf hamma 1970mootaatti kan inni biyya diidaatii dhufe Oromoon Itoophiyaa keessa miti sanyiinsaa jedhamaa kan ture barreeffamoota kanarra dhaabatameeti. Kanaafi Oromoon akka mirga siyaasaa mirga abbummaa biyya sana keessatti hin gaafanne yeroo hundumaa keessummaa akka inni ta'u boquusaa gadi cabsatee akka inni jiraatuu fi sabichuma mataasaa iyyuu barreeffamaan deebisanii amansiisuudhaaf. Warra biyya alaati biyya kana achi as dhufanii ilaalanis amansiisuudhaaf meeshaa lolaa ittiin Oromoo lolan ta'innaayi jedheen gaaffii gaafataa jiran wanta cufame miti garuu. Amma barreessitoonni Amaaraa keessattuu warri alaa jiran kun baay'een isaanii isa maqaa dhahataniitu Oromoon biyya diigaa Oromoon abbaa biyyaa iyyuu miti Oromoon galana keessaa dhufe Oromoon jaarraa 16ffaa keessa jedhanii waggaa barreessan argamu. Barreeffamni isaan babbaasan kun seenaa irratti akkati jette kana dhugaa irratti qabatamaa kan ragaa qabatanidha moo olola siyaasaaf jedhanii kan barreessanitti? Kun egaa gaaffii baay'ee gaariidha inni kun. Fakkeenyaaf waa'ee jaarraa 16ffaa keessa barreeffamee dookumentiin kun kan jedhu gaaffii an kaaseen sababa malee miti. Maal jedhu warri amma leellistoonni barreeffama seenaa Itoophiyaadhaa yookaan immoo ilaalcha saba Amaaraa kan qaban wanti isaan jedhanii Oromoon jaarraa 16ffaa keessa akkuma inni waaqa keessaa gadi bu'ee biyya weeraree qabateetti dubbatu. Ragaan isaanii inni guddaan immoo Abbaa-baahiree dookumentii Abbaa-baahiree kanaa jedhu. Isatu ijaan argee jedha Marsee Haazan Walda Qirqoos. Ijaan argeetu bara dheeraa ijaan argee barreessee jedha.
Barreeffamni sun garuu hin argamne jaarraa 16ffaa keessa barreessuu isaatiif. Hin argamne isadhaam kan hin gaafataa jiru isadhaam. Isaan garuu dookumentii kanarra dhaabbataniitu Oromoon jaarraa 16ffaa keessa kan inni yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessatti mul'atee jedhu. Wantoonni Oromoo maqaa balleessuudhaaf namoonni Oromoodhaa fi ilaalcha saba gaarii akka inni ta'e akka isaan hin qabaannee fi dookumentii warra Awurooppaattii fi warra dubbisuu danda'anitti dookumentii himedha. Kana jechuun maal jechuudha? Dookumentiin kun kana booddee nu barbaachisu baduu qaba dookumentiin kun miti ani yaade koo. Yaadamaa hiikamuu qaba. Yeroo hiiknu ragaa seenaati jennee fayyadamnee yeroo hiiknu akkuma barreeffamuu isaatiif ragaan hin jirre barreeffamuu dhiisuu isaatiifis ragaan hin jiru waan ta'eef wantoonni kun ilaalcha keessa galuu qabu. Warri Itoophiyaa leellisan yookaan nama olaantummaa gartuu tokko ol kaasuu barbaadan ammallee isa akka maddaatti dhiyeeffatu. Baay'ee guddisanii dhiyeessu. Isa tokko kan gaaffii sitti kaasu. Dookumentii kan biraan baay'ee barbaachisaa miti isaaniif. Baay'ee barbaachisaan dookumentii kanadha. Kanatiyyuu akka namni caalaa waan kanatti yaadu, akka namni caalaa waan kana qoratu kan godhuyyuu waa'ee kanaati. Kana kan barreesse Oromoo miti yookaan Awurooppaa miti. Kan barreesse Oromoodhaa wajjin lola yeroo dheeraa keessa kan turan. Waggaa 400 olii fi Oromoodhaa wajjin wal lolaa kan turani mana sagadaatii fi mana masaraa mootummaa warra Abisiiniyaati kan barreesse. Kanaaf Abbaa-baahiree kan jedhamu tokkotu barreesse jedhanii jalatti suma isaan barreessanii nutti kennan nus eeyyee sirriidha jennee fudhachuun keenya akkaataa nuyi itti seenaa Oromoo hiiknu irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a. Kanaaf iyyuu irra deebinee yaaduutu nurra jira malee erga ragaan hin jiraanne garlachuutiin erga ragaan hin jiraanne kana ilaalcha keessa gashineeti kan yaaduu qabnu kan jedhudha ani yaadi koo. Kan yeroo barreessuun seenaa Oromoo yeroo barreeffamu seenaa Itoophiyaas yeroo barreeffamu garlachuutiin ragaan akka hin jirre amma ammaatti kun beekamee yaadamuu qaba. Kan kanarraa hafe isaan wanti isaan jabeessanii itti fayyadamanii fi isaan keessaa namni baay'ee yaada fokkataa barreessu jira yeroo baay'ee. Macaafa godheeyyuu baaseera bara 2002 keessa. Geetaachoo Haayilee jedhama. Baay'ee ifaaf ifatti saba Oromoo nama arrabsuudha. Keessumatti fuula 158 macaafa isaarra yoo dhattee ilaalte arrabsoo adii Abbaa-baahiree illee kan hin arrabsine marsee የአባ-ባህሬ ድርሰቶች ኦሮሞን ከሚመለከቱ ሌሎች ሰነዶች ጋር ጀዳ 158 irra yoo ilaalte baay'ee wanta si ajaa'ibu bara kana keessa namni tokko afaan isaatii baasee saba hamma naga'uun kana jedha jettee waan ati hin yaanne dubbata namni kun. Egaa maanni kuni injifannoo sabi Oromoo waggoota 20 asitti argataa jiru baay'ee waan isa guggube fakkaata yeroo dubbatu. Waa'ee Oromiyaa fa'aa kaaseetu baay'ee aara keessisaa baay'ee akka nama gaddeetti kan inni barreessu isa booddee narrabsa. Biyya qabna jedhanii akkas godhu lolaniitu biyya fudhatanii sabarraa maleessa biyya hin qabani kan jedhudha kan inni haasa'u. Amma akka ija qorataa seenaa tokkootti barreeffama isaa barreeffama qorannoo tokkoo kan guutuu dhattee yaaddaare ilaalta. Arrabsoodha waan ta'eef dookumentii isanii afaan Gi'iziirraa beeka. Gi'izii waan ta'eef afaan Ingiliziitiif afaan Amaaraatti isanii hiikee dhiyeesse gaariidha hiikisa. Garuu ibsan kenna jedhee wanti inni barreesse hundumti isaa yaada hayyuu seenaa tokkorraa eegamus miti namni kunis immoo hayyuu seenaati jedhee ani hin fudhadhu. Nama saba arrabsu tokko sabin arrabsamu nama saba hamma naga'u arrabsu hayyuu seenaati jettee fudhachuun baay'ee sitti cimaa hin fudhatamus immoo. Ergaanni dabarse Geetaachoon macaafa isaa keessatti maanni warri saba Amaaraa jedhamtanii biyya Itoophiyaa keessa jirtan yeroo hundumaa of hin dagatinaa kan jedhudha. Ergaan isaa gaafa walitti qabdee ilaaltu of hin dagatinaa diina cimaa qabdu kan jedhu. Kanaaf summii gadhee saba Oromooti hin jedha. Akkas jedhee barreessa. Hojiin isaanii mana sagadaa gubuu ture, dookumentoota gubuu ture, kana gochuu ture, biyya balleessuu ture. Har'as akka waan isaan balaa guddaa ta'aniitti. Keessa lixee waa'ee mootummaa Oromoon nama maqaadhaaf iyyuu haa ta'u malee mootummaa naannoo Oromiyaa qaba jedhamu kana baay'ee gaddeetu biyya qabna jedhanii kana godhu jedhee arrabsa. Akkasii ta'uu hin qabu biyya kophaatti qabna jedhanii isaan haasa'an biyya hin qabanii Oromummaa waan ta'us biyya lafaarra hin jiru bara kana keessa uumame dookumentii Abbaa-baahiree irraa ilaalaa ituu Abbaan-baahiree barreessuu baate waa'een keessan eessaayyuu dhufeen beekamuu jedha namichi kun. Arrabsoo baay'ee saada guddaadha garuu ofiisaatii soba guddaa itti daddabaleetu yaada kenne. Maanni sobi guddaan tokko kan inni achirratti dhiyeesse
kaverii yookaan immoo qola macaafa isaatii irraa Abbaa-baahiree jedheetu piikcharii kaasee jira. Jaarsa asii gadi gugguufee ulee dhaabata qabatee adeemu kaa'ee jira. Abbaan-baahiree garuu akka Marsee Hazan Walda Qirqoos namumti akka isaatti yaadu tokko akka inni barreessetti bara dookumentiin sun barreeffame nama waggaa 14 ture malee jaarsa waggaa 90 olii hin turre. Soba akkasiifaa itti waggaa 14 jaarsa dulloometti akkas godhee lafa kaa'e. Inni Marsee hin jedhes ragaa hin qabu, inni kun jedhes ragaa hin qabu. Garuu isaanni yaadi isaanii wal fakkaataadha. Yaadi isaanii baay'ee toora tokkorra jira warra yaada akaakuu tokko qabanidha. Isuma inni jedheyyuu ituu hin kaasin yookaan immoo ituu hin mormin yookaan ituu sirrii mitis ituu hin jedhini ofiisaatii akka namni kanaan sammuunsaa qabamuuf jedheetu qola macaafaarra jaarsa guddaa dulloomee ofiisaatii kaasee achirra kaa'e nama baay'ee soba adii akkasiifaatti dabaleetu kan inni macaafa jedhee baase malee ituu arrabsoo namni sun keessaa ba'ee fuula 13 ta'u macaafisaa. Waa'ee Abbaa-baahiree yoggaa kaaftu Oromoonnoo warri seenaa qoratanoo maaltu irraa eegama? Isadhaan kaniin jechuu barbaade maanni kanaan dura sirriidha waggoota 40-50 darbanii keessatti dookumentiin kuni Abbaa-baahiree nama jedhamuuni bara 1593 keessa barreeffamee nu dhiyaate waan ta'eef seenaa Oromoo barreessuuf baay'ee nu fayyada jedhamee itti fayyadamaa ba'ameera yeroo isaati waan ta'eef sun sirriidha amma garuu deebinee gaafachuu qabnaan jedhan. Namoonni seenaa Oromoo qoratanii sirrii ta'uu dhiisuu maddisuu numti mataan isaa kan Abbaa-baahiree ta'uuf ta'uu dhiisuu. Irra deebi'ee qoratamuu qaba. Kan si shakkisiise amma barreeffama irratti fakkeenyaaf innarraa kun teknooloojiidhaan waan ka'eef kompiitaraan barreeffamuu hin jira. Yookaan immoo fakkeessanii dhumallee harkaan barreessuus ta'uu ni mala. Teknooloojiidhaan qorachuun hin danda'amu barreeffama bara dhiyoo as barreeffamee fi barreeffama duratti laboobaa yookaan kaattuu allaattiitiin simbiraatiin lukkuutiin barreeffame kun bara Abbaa-baahiree ture jaarraa 16ffaa keessaa fi kan amma dhiyoo barreeffame ta'uusaa fakkeessuu yoo danda'amee jiraate. Qulqulleeffachuu hin danda'amu? Hin danda'ama. Garuu maayinni waan barbaachisutu jira. Maanni wanti barbaachisu yaadi kun ka'eera mana keessatti yaadatta innaa ta'e Dr. Gammachuu yaada akkasii dhiyeessee ture bara kana keessa kompiitarri siistamiin yookaan immoo haalli inni ittiin dookumentoota bara durii qorate bara akkasii barreeffame dookumentiin kun jedhee lafa namaa kaa'u jira yaada jedhu dhiyeessee ture baay'ee gaariidha garuu faasilitiin sun barbaadamee hundi keenya kanaa wajjiniin yaada kanarratti xiyyeeffannaa kennine faasilitii sana yookaan immoo meeshaa sana barbaaddannee qorachuu hin dandeenya ta'a. Garuu hamma har'aatti dookumentoota kan akka baahiree akkas kan jedhu kana seenaa Itoophiyaatiif kan fayyadanii bara akkasii barreeffame jedhamee moonaa qoratamee kaa'amee hin jiru siistemii kanaan. Ammaaf garuu yenna siistemiin akkasii hojiirra jira ta'e kanatti fayyadamuutu nurra jiraata yoo nu fayyada ta'e hojjechuu hin danda'a taanaan baay'ee gammanna kanaaf. Mee amma ittaanaan yuunivarsiitii Finfinnee keessa hojjetteetta. Gara Finfinneetti deebi'aa jira barataa turte. Madda Abbaa-baahiree jedhamee yuunivarsiitii Finfinnee gosa barnootaa waan yoggaa barsiisu. Waraqaa ragaa isa jalqabaa madda odeeffannoo Abbaa-baahiree irraa barreeffame kan jalqabaa qaba moo eessa fidee barsiisan Finfinnee yuunivarsiitiin sun? Isuma kanadha. Kan inni himu waa'ee Beekingamii Fantingford isa isaan macaafa isaan barreessanidha. Achirraati baay'ee sila dubbadheen ture baay'ee namni baay'een kan itti fayyadamu kan Beekingamiif kan Fantingford anis kanaafin kan isaanii irratti xiyyeeffannaa kenna. Yuunivarsiitiin Finfinnees hiikoodhuma Beekingamii Fantingford kennan irratti hundaa'eeti kan inni ijoollee barsiisu. Isuma iyyuu yeroo dhiyoo keessaa kan boqonnaa tokko faa kennanii barsiisutti ka'an malee 1960mootaa fi 70moota keessaa tooruma tokko lamaan kan isaan dubbatanii darban waa'ee Oromoo. Sabi Oromoo jedhamu kun jaarraa 16ffaa keessa biyya kana weeraree qabateedhaniitu darbu. Namoonni yeroo sana baratan amma jiru qorannoo oosaa kana keessa warri hangafooti keenyaa bara sana baratan sitti himuu danda'u. Himuma tokko duwwaadhaan bira darbu turan. Dhaloonni warran keenyaa amma booddana baranne kun boqonnaa tokko faa ta'uu danda'eera amma boodda kana keessa. Isayyuu ga'aa miti akka kanatti waa'ee Oromoo boqonnaa tokkittiidhaan barreessanii darbuun garuu maddi isaanii inni guddaan ammayyuu isuma Beekingamii Fantingford jedhanidha. Malee wanta haaraan hin jiru. Beekingamii Fantingford maddi isaanii immoo Almeedaadha. Almeedaadha dookumentii isa British Library immoo fuudhaniitu wal bira keenya ilaalleerraa jechoonni isaa wal fakkaata kan jedhudha. Almeedaan immoo qorannoo isaa nama jalqaba waa'ee Abbaa-baahiree. Inni nama Poorchugaaliidha, Kaatolikiidha, mishiinarii Kaatolikiiti. Inni jaarraa 17ffaa keessatti dhufe Itoophiyaa. Dhufee hojii amantiitii wajjin wal qabsiisee wanta baay'ee qorataa ture. Rakkinni baay'een isirra ga'eera isaaf dubbachuuf yeroon hin jiru. Garuu
yeroo sana waa'ee Oromoo barreessee ture. Waa'ee Oromoo barreesse sana keessatti akka warri Abisiiniyaa jedhanitti jedhee kaa'e malee Abisiiniyaa warra kan jedhaman akka jedhanitti jedhe malee an Abbaa-baahiree argeera yookaan immoo dookumentii Abbaa-baahiree jedhamu tokkorraa dubbisanii namoota akka naan jedhan illee hin jenneen. Barnamiin gaaffii faammoo eessaa fidan mataa fidaniitu Fordigaa wanti isaan godhanii dookumentiin amma isinitti argisiise kun British Library jira. Abbaan fedhe dhaqee ilaaluu danda'a. Dookumentii kana barreeffama Almeedaa wajjin wal bira kaa'anii ilaalan. Gi'izii beeku Bekingamii Fantingford. Jechoota gi'izii kana hiikaniitu Ingiliishiitti dabarsanii inni kan saatis hiikamee Ingiliishiitti deebi'eetu jechoonni inni keeyyata isa dhumaa lamaan irratti fayyadame kan Abbaa-baahiree wajjin wal fakkaataa. Kanaaf namni kun dookumentii Abbaa-baahiree argee ta'uutu irra jira kan jedhu jedhan. Warri isa booddee dhufan hundumti isaanii kanuma fudhatanii ka'anii ani immoo ragaa miti kunii kan jedhuun qaba. Yuunivarsiitiin Finfinnees kanuma jetteedhuma akka jetteedhuma kana wanti biraan hin jiru. Ragaan tokko ittiin qabatamaan hin jiru. Ani lafa ragaan hin jirretti akkamittiin kana ragaadha jennee dubbachuu dandeenya kan jedhudha gaaffiin koo. Erga ragaan hin jirreeti dookumentiin kun jaarraa 16ffaa keessa barreeffame jedhee akkamittiin dubbachuu dandeenyaadha. Ani hin barreeffamnee barreeffameeraa miti. Garuu ragaan hin jiru ergi ta'e. Ragaan hin jiru ergi ta'e maaliifitu jaarraa 16ffaa keessa barreeffame Abbaa-baahireetu barreesse maaliif jennaan hin qabnoo ragaa kan jedhudha. Erga Finfinnee kaafne mee keessi akka dhaabbataatti Yuunivarsiitiin Finfinnee maal fakkaata? Egaa waa'een Yuunivarsiitii Finfinnee wanta baay'ee of keessaa qabaa. Gara dudduubaatti deebinee gaafa ilaallu waa'ee Yuunivarsiitii kanaa gabaabinamaan yoo ilaalle bara mootii Haayila Sillaasee Yuunivarsiitii banamedhaa. Yaada yeroo sanaan jiruun geggeeffamuudhaan kan inni banames akka inni itti ijaarames akkuma sana erga yeroo siiti wanti jijjiirame achi keessa jira jedhee hin amanu. Wanti jijjiirame jira jedhee hin amanu. Olaantummaa saba tokkoo jala jira. Olaantummaa yaada tokkoo jala jira. Mootummaan amma jiru amma fakkeenyaaf waajjiroota gurguddaadha jedhaman Yuunivarsiitii Finfinnee keessaa bakka 3tti qoodee kaa'a. Yeroo baay'ee waajjira pirezidaantii Yuunivarsiitii Finfinnee al tokko paartii warra Amaaraatiif jechuun warra qaama yaadek ta'eef kennu. Al tokko immoo warra kibbaa fidu namichi nama jiru amma fakkeenyaaf kibbadha. Adimaasuu Tsaggaayee amma kibbadha garuu isaan dura hundumtuu Amaara ture garuu Oromoon achi dhaquu hin danda'u. Biiroon pirezidaantii kan Oromoo miti. Akaadamik vaayis pirezidaantiidha yeroo baay'ee Oromoodhaaf kan kennamu isaa ala kan jiru immoo warra Tigraayii fi namoota kaaniif kennama. Biiroo kana akkasitiin iraayedha mootummaa nama. Haa ta'u iyyuu maleessa walumaa galatti Yuunivarsiitiin Finfinnee akka inni itti jiru amma mootummaa TPLFitu aangoorra jira sana godhe kana godhe jedhu maleessa olaantummaa isuma bara Haayila Sillaasee jiru sana olaantummaa yaada Amaaraaf Amaarummaa maqaa Itoophiyaatiin jiru sanatu dallaa kana baay'ee xaxee hidhee taa'aa jira. Keessumatti iyyuu muummee seenaa keessa wanti jiru baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Mariin keenya ittaanaa waliin hin xumuramne. Keessi Yuunivarsiitiin Finfinnee maal akka fakkaatu irratti kan eegalle torbee qabannee dhiyaanna isa xumuraa. Kanarraa waan nu caqastaniif guddaa galatooma. Sirba kana sin affeereen jira kanaaf. Sumale,
weettisaa kakee ijaanuu nagaarra jaallisaa jabbii kallayyoo bareedduu nyarri gaaddisaa romaan karaarraa si arge dubbiin tasaa dhumee bifa kee kanaaf hin takkaa weettisaa kakee ijaanuu nagaarra jaallisaa. Dhaggeeffattoota keenya kanarraaf jennee kanumaan xumurreerraa waan nu caqastaniif ammas irra deebiidhaan guddaa galatoomaa jedha. Torbee dhimmoota biroo qabannee walitti deebina. Ammasittuu haalaaf bakka gaarii keessa akka nu turtan yeroo hundumaa hawwii keenyadha. Andassuu Duulaan ture. Sirba kanaan nagaatti jedheera. Nasiimatti qaxxaamuduu garraa dhufaan jira.